Jirtanii Akkami Nasri welcome baga nagaan dhufte kabajamoo. nabatuma baga nagaan nu eedanii ani illee yaaduma gabaabduu wayii qabaa jalqabarraa isin jala ture. Amma jalqaba irratti isin hunduu namni miidiyaa kanarra jiru hunduu warri gaastii jirullee kaayyoon keessa mucattuma kana gargaaruu namni hunduu namni waan biraatti barbaadu wayii jira. Tokkoffaa mucattii wanti miidhaan irra gahee mucayyoon tun kaleessa cinqii arabaa jalaa baastanii gabrummaa Oromoo jalatti kuffisne matiidhaan. Maaliif guyyama muraasallee osoo sammuun isii boqatee shaaworii galtee nyaata nyaattee waan isii barbaachisullee guutamee fi ka'ee waa'ee isii kun miidiyaa irra fidanii waan tokko ture. Mucattii tana even homa keessa dabarte sodaa isiin keessa turte miira isiin keessa turte sanirraayyuu osoo isiin boqonnaa hin argatin isii fidanii miidiyaa kanarra teessanii akka qircaatitti namni kamuu kunkuma lama kunkuma shan kunkuma kudhan irraa qaba yoo jedhu isii itti dhagama. Mucattii xiinsammuu isiitiif gaarii miti mucayyoo jechaadha. Walumaa galatti namni mucattii tanaa yaaddaniif dhugamaan qarqaaru barbaadan an eenyuyyuu olitti dhibbarraa dhibba isin hima qeerroo bira dhiisaa. Maakii fi qeerroo qofa irratti dhimma isii dhiisaa. Namni kamiyyuu ka maallaqaan qarqaaru barbaadu ka yaadaan qarqaaru barbaadu isumarra kenna. Tokkoffaa haati manaa qeerroo bira jirti. Xiinsammuu dubartiillee nama hubatuu danda'u. Mucattii tana waan isiin taatellee akka dubartiitti itti dhiyaattee yaalallee yoo barbaachisu taate tajaajila barbaachisu kamiyyuu godhuufii dandeetti. Lammaffaa dhimma waraqaallee yoo barbaadde namni kunillee homa mubaarakillee godhu homa namni kamiyyuu godhuu danda'an. Ka barbaadamu mucayyoon akka gargaaramtuudha malee filannoo namaatii miti. Isinii galee filannoo namaa osoo hin taane nama gargaaruudha kaayyoon. Mucattii gargaaruu kaayyoo qabdan taanaan namni kamiyyuu ammoo jaaruma kana biratti dhiisa. Tokkoffaa manni kunillee mana faamiliiti. Anillee su'uutiillee dhaqee qaamaanillee argee jira. Dhugaa isinitti hima isa faarsuuf osoo hin taane namni qeerroo olii namni mucattii kana bira geessanii gargaartan tokkollee hin jiru. Namni kamuu namuma ka barbaadamu kaayyoo mucattii gargaaruu taanaan amma reefu ibsaa waan gaarii dubbate. Maallaqa itti baasan yoo taate anuu irraa kafala jedha. Yoo dhuguma gara nyaatti mucattii kanaa qabdan yoo dhuguma mucayyoo kanaa waraqaan isii akka sirraahu barbaadame jara namanni isiin jirtu mana aayilaati mana faamiliiti mana nama ilmoo qabuuti. Osoo namummaa qabaatu baatanii biyya Suudi Arabiyaa keessatti nama laayivii irratti viidiyoo waraabaa mana arabaatii balleessan yookiin nama biraa fuudhan osoo argu namni ufi fuudhuyyuu hin jiru. Namni kun osoo ajandaallee itti barbaade osoo foolooyyuu barbaade gastii ufiitiinuu seenaa ture qeerroon tiktookii isiitiin seenee mana kana keessa jira. Kanaaf obboleewwan kiyya namni qarqaaru barbaadan karaa maakiitii fi karaa qeerroorraan akkaawuntii amansiisaa tokko fuudha qarqaarsisaa. Yoo mucayyoon kun dalagaa galuullee yoo taate yoo warra mootummaa koominitiittillee fidanii akka qarqaaramtullee taate namni kun warra mootummaa waliinillee hawaasa waliinillee hariiroo gaariillee biyya san keessa nama qabu nama itti amannu anillee gama kootiin nama amantaa eenyuyyuu olitti irraa qabu mucayyoo tana waa'ee isii har'arraa kaasanii miidiyaa irra fiduu dhiisa. Yoo ka fiddanillee taate akka gargaaramtu qofaaf guyyaa gargaarsaa qabaa manuma maakii kanatti akkaawuntii amanamaa fidaa waan dandeenye namni kamuu irratti hin qarqaaru. Kaani ammoo dhimma isii nama biyya biraa jiru keessaa maakii irratti nama Su'uudii jiru keessaa qeerroo irratti warri birrii biraa qabu hoo maakii fi qeerroo waliin garee keessaan godhatanii waan itti baasan amananii kakatanii haqa ofii fudhatanii waan dafqa ofii jecha. Kanaaf walumaa galatti mucayyoo tana olii gadi oofina rabbi sodaadha. Tiriitaa godhanii haa nyaachisanii haa obaasanii haati manaa Dr. Hawwiilleen sammuu mucayyoo tanaa irratti hojjettee akka mucayyoon tun xiinsammuun isii ka miidhame kun akka tasgabbooftu godha. Mucayyoo tana miidiyaa irraa fageessa dhimma isii lafarratti hojjetamu waa'een isii kana booda deeggarsa qofaaf guyyaan qabame ajandaa ta'u isin jala galatooma.